Harka fuudhee akkam jirtu hordoftoota kiyya. YouTube'n kiyya sa'aatii naaf hin lakka'u. YouTube'n kiyya irruma kaa'ee irra oolchee irra bulchee playlistii jechuudha taphachiisaati jira naaf hin lakka'u. YouTube'n kiyya like narraa kaasa. YouTube'n kiyya subscribe narraa kaasa. YouTube'n kiyya humaatu naa dabalaa hin jiru. Namoonni jedhanii sa'aatii 24 YouTube'i komatan hedduudha. Garuu YouTube'i komatuun dura isin ka komatamuu qabu. Wantoota isin harka keessanii dogongora ofii keessanii raawwattaniif YouTube'n kana hundaa'u akka isiniif irraa wanni taasisaa jirtan warra YouTube'n keessan monetize hin ta'in baana warra YouTube'n isaanii monetize ta'e barnoota biraa keessatti rakkoo isaanii qabadhee dhufa garuu warra monetize hin ta'in warra YouTube dalagachaa jirtan baana YouTube'n keessan sababni wantoota amma an isinii hime kana isiniif guutuu dhabeef isinirraa hir'isuuf kan subscribe isinirraa kaasuuf sababoota gurguddootu jira dogongoroota harka keessanii raawwattan hedduutu jira dogongoroota san walitti qabadhee isinii dhiyaadheeti jira akka dogongoroota kanneen irraa uf sirreessitanii YouTube'n keessan galma barbaadamu san isinii ga'uuf YouTube'n pilaatfoormii guddicha addunyaa kanaati kan seeronni isaallee baay'ee jajjaboo fi tarkaanfii namatti hin dhiifne seerota kana eeydanii kabajanii jiraachuun ammootu dirqama keessan waan taateef jecha dogongoroota harka keessaniin isin raawwattan dogongoroota 8 isin agarsiisa. Marreegaa hordoftoota kiyya warri yeroo duraatiif gara chaanaala kiyyaa dhuftan harka bannee an haa dhufuu isiniin jenna. Itti aansuudhaan waan diimtuu kana tuquudhaan subscribe godhaatii maatii keenyatti makamaa. Dogongoroota YouTuberoonni lafaa dhufoon raawwataa jiran akka irraa of baraaraniif kan qabadhee dhiyaadhee kunooti ammallee turtiin keessan nafaana haa ta'u. Kabajamtoota hordoftoota kiyya warroota YouTube'n isaanii monetize hin ta'in wantoota YouTube'n isaanii akka hin guddanneef sa'aatiin akka hin lakkooyineef view time watching akka hin lakkooyineef wantoonni isaanirraa ulaagan barbaadaman hunduu akka hin lakkooyineef isaan kan danqan yookiin dogongoroota isaan hojjetan keessaa 8 qabadhee dhufee jira. Dogongoroota kanarraa akka sirrooytanii YouTube'n keessan bakka isin barbaadan san akka isinii ga'us abdiidha qaba. Wantoonni isinii qabadhee dhiyaadhee akkana fakkaata. Wantoota YouTube keessan guddisuu dhoorkan tokko app credit tahan fayyadamuudha. App credit tahan yoo jennu kana appilee tokkotu jira softwarein giddugalatti fayyadaman kan sa'aatii hagana isinii kennina beeksisa hagana yoo laaltan subscribe hagana sii kennina nama haganaaf beeksisa akkana yoo share goote subscribe fi sa'aatii hagana isinii kennina sabtu sab akka appilee jedhanii faatu jiran appileen kunniin appilee kreditii isaanii sobanii fayyadamuudhaan beeksisa isin daawwachiisanidha. Appii kanarraan kan fayyadamtan gonkumaa parasantii 100 keessaa 0 tokkolleen hin lakkaa'u. Appileen kunniin ammoo deddeebistanii yoo fayyadamtan dhiibbaa gara biraatiin isinirratti qabaata. Dogongorri jalqabaa appii akkasii fayyadamuudha. 2. Garee fayyadamuudha. Garee yeroo fayyadamtan garee kana keessatti waan isaan isin hin beekne seetan. Isaan ammoo wanta kana akka gurmaa'ee fayyadamtan ni beekan. Garuu achi keessatti dhiibbaalee dogongoraa isin irraa fagaachuu qabdantu jira. Fakkeenyaaf garee san yeroo fayyadamtan mata duree irratti wantoota akka share akka isinii godhanii akka dhufanii isinii laalanii akka isinii daawwatanii nama kakaasan mata duree irratti wanta akkasii barreessuu hin qabdan. Yeroo seentan bilaakii gootanii seenuu hin qabdan. Fuula duraan yoo dandeettan ufii keessanii mul'attanii fayyadamuudha. Ammoo garee kana keessatti dhiibban isin gootan hundi isaatu afaan Oromoorraa yookiin afaan Amaararraa afaan Ingiliffaatiin isaan biratti galmaa waan ta'eef jecha waan isin haasoytan ni beekam. Fakkeenyaaf namni gareedhaan fayyadamu sa'aatii wal fakkaataa irratti walii seena. Sa'aatii wal fakkaataa har'a yoo seentee bor yookiin iftaan gaafati deebitullee sa'aatii wal fakkaataatti namni hanga har'a seenee kun yoo borsii seene devicein isaan ittiin seenan device makaleessa ittiin seeni. Borullee device akkasiitiin seenan deviceonni kunniin yoo hin jijjiiramne namoonni kunniin yoo hin jijjiiramne wanti kun garee tahuu ni beeka. Kun ammootu parasantii inni isinii lakkaa'uu qabu dhibbarraa parasantii 20 gad
Parasantii 20 gaditti gad buusa. Device har'a fayyadamteen boriyoo deebitee fayyadamte customer yookiin maamilli biraa yookiin ammootu membariin biraa haaroin guyyaadhaa hagam dabalaa deematu laalama. As keessatti membariin haaroin yoo dabalamaa hin deemne warrummaan har'a sii laalan kun yoo kasii laalaa jiraatan taate parasantiin inni sii lakkaa'uudhaaf qabu baay'ee ga'aanadha. Garee waan taateef jecha isaan biratti gareen barbaachisaadha miti baay'ee ga'aanadha. Kunis dogongora achitti ati irraa of eeguu qabduudha. Yoo dandahame ufii keessanii taalentii xiqqoo qabdanii as bahuu osoo yaaltanii irra bareedadha. Dogongorri lammaffaan kana. Sadaffaa pileeylistii divaayisii tokkoon jijjiiranii fayyadamuudha jedha. Tokko asirratti amma qabxiin guddaan namoonni hedduun jawaala lama yookiin bilbila lama qabaataniit akkaawuntii 20 bilbila tokko irratti banatanii akkaawuntii 40 banatanii bilbiluma lamaan kanaan pileeylistii taphachisiifataa oolan. Pileeylistiin taphachisiisaa jira maanaan lakkooyne jedhan. Gareedhaan illee akkanumatti walii taphachisiisan maanaa hin lakkooyne jedhan. Kun akka isin gareedhaan fayyadamtan ni beeka. Isaan biratti galmaa'ee akkaawuntii qofaa miti. Tokko akkaawuntiin isin fayyadamtaniin kun akkaawuntii lakkoofsan galmaa'ee achirratti verified lakkoofsi isaanii ta'uu qaba. Lama akkaawuntii achirratti isaan biratti lakkoofsan isaan verified hin godhin galme isaanii keessa hin jiru. Akkaawuntii ittiin bantan malee akkaawuntoonni kunniin dhiibbaa wayitu godhuu hin danda'an. Fakkeenyaaf akkaawuntii 20 jijjiirtee yeroo ati fayyadamtu bilbila lamaan divaayisiin ati ittiin galmooyte divaayisima tokkocha. Divaayisiin jawaala keetii isaan biratti galmaa'e waan ta'eef jecha isaan divaayisii kana laalan. Divaayisii meeqan namni meeqa laale kan jedhu barbaadama waan ta'eef jecha divaayisima tokkocha kana yookiin divaayisima lama kanaan deddeebistee yoo ati laalte divaayisiin isaan biratti galmaa'e tokkocha waan ta'eef jecha wanti inni sii lakkaa'utu akka hin jiru. Pileeylistiin karaa kanaan ati sa'aatii dheeraa irra kaa'attee jirtu huma takkaa'uu akka sii hin lakkooynetti yeroodhaaf yoo sii lakkaa'ellee booda analaayis isaanii keessatti akka sirraa kaafamu beekuu qabda. Kunis dogongora guddaa isa sadaffaadha. Afraffaa linkii chaanaala keessanii yookiin yuutuubii biraa biratti maxxansuu ammallee jechoota yuutuubii nama biraa jalatti maxxansitan yookiin linkii yuutuubii keessanii yuutuubii namaati irratti waan namni gadhiise jalatti dhayxanii koomenti irratti yoo maxxansitan jechoonni isin barreessitan wajjin ispaam isin godha. Fakkeenya jecha kana keessatti halaallu. Fakkeenyaaf sab tuu sab jecha sab tuu sab jedhu kuni baay'ee dhoorkadha isaan biratti. Maaliif sab sii godhaa sab naa godhi subscribe sii godhaa subscribe naa godhi jechuudha. Subscribein asirratti subscribe kadhaan dhufte jechuudha. Subscribe isaan akka kadhatan hin fedhan. Seensa miidiyaa keetii irratti yoo seentu yookiin loogoo yookiin intro keetii irratti yoo seentu akka ati subscribe gaafattuu fi gara xumuraatirra akka ati subscribe gaafattu yoo ta'e malee yeroo hunda dhiibbadhaan akka ati sab gaafattu hin barbaadan. Kun dhiibbadhaan sab kadhaadhaan sab yoo ati goosiste keessawuu koomantii namaa jalatti dhuftee namaa barreessite sab naa godhi maatii naa ta'i na dammari addi naaf godhi subscribe naaf godhi jechoonni kunniin jechoota deddeebiidhaan yoo isin barreessitan ispaam ta'eet hidhama. Jechoonni kun keessahuu jechoonni sabtuu sab maatii naa ta'i na dammari jechi jedhu kun afaan oromootiin jedhee takki afaan amaaratiin jedhee jettan no afaan feetenuu jedheeti. Afaan addunyaarra jiran feetenuu jedhi afaan isaan itti jijjiiranii kompiitarri isaanii tiraansileet godhee itti kaa'u afaan ingiliffaati. Akkuma ati afaan oromootiin jettu kanatti afaan ufiitiin beekan jarri. Jechoonni kunniin jechoota seera isaanii cabsan keessayi. Jechoonni akkatti na eda'ii sab naa godhii jedhanii kadhatan kun gonkumaa linkii nama biraati irratti dhayxanii akka hin maxxansine kun dogongora guddaadha. Jechoonni kun ispaam tahee galmaaya. Ispaam tahee yoo galmaa'e pileeylistii feetan taphachiistanii abbaan fedhan dhufee isin ilaale sa'aatiin keessan isinirraa ooftaya. Akka subscribein keessan isiniif hin daballe yoo dabalellee akka isinirraa kaasu yoo sa'aatiin isinii lakkaa'ellee akka isinirraa muru yookaan ammootu akka hin lakkooyne wantoota isin godhan keessa chaanaala namaa jara dhayxanii linkii yuutuubii keessanii maxxansuu fi sab tuu sab na dammari maatii naa ta'i natti eda'ami subscribe naa godhi jechoonni jedhan kun yoo isin barreessitan dogongora guddaa keessaa isa afraffaadha. Shanaffaa copyright image and the video other from
another platform jedha. Wantoota copyrightii ta'an wantoota ofii keessanii hin kalaqin yookiin dizaayinii fotoo tokko yookiin suuraa tokko isin uumtanii yookiin kaastanii edit gootanii osoo hin ta'in akkuma jirutti suuraa modeelii takkaa yookiin dhalaa bareedduu takka yookiin daa'ima bareedaa tokko interneeta garagaraa Google mafaa keessaa fuutanii yoo fiddanii irra kaayattan akkasumallee pilaatfoormii garagaraa yuutuubiidhaan alallee ka jiran kan akka feesbuukii, instagraamaa, telegiraamaa, feesbuukaa, tokkookii akkanaa kanarraa fiddanii viidiyoolee gaggabaabaa yoo isin fiddaniitiniin asirra keettan inneen sun pilaatfoormii sanirratti copyrightiidhaan galmaaya. Achirraa as dhufe isin YouTube irra jiru laaltan malee copyrightiin Google keessatti galmaa'ee jira. Kanaaf jecha inniin kunillee warra YouTubein keessan monetize hin ta'in irratti dhiibbaa guddaa qaba. Kanallee akka irraa of eeydan akkasumallee suuraa namoota wayita fuula YouTube keessanii terminaal irra kaa'atan jechuudha akka irraa of eeydan baay'ee copyrightii waan ta'eef jecha baay'ee barbaachisaadha. Dogongora irraa of eeguu qabdan. Keessa'u pilaatfoormii garaagaraatirra kan akka TikTokii fa'arraa yoo fiddan baay'ee rakkoodha isinin jedha. Kunis dogongora isaa 5ffaatiin. 6ffaa maqaa chaanaala keessanii jijjiiruudha. Dogongorri guddaan tokko kana. Maqaan chaanaala keessanii har'a caalaadhaan jiraatee bor caaltutti yoo jijjiirame subscribe warra isinii godhanii maatii keessan tahan bira yoo hadha caalaadhaan jiraate yoo ati caaltutti jijjiirte caaltuu miidiyaa jedhee bira dhaqa. Fakkeenyaaf inni caalaa subscribe godhee caaltuu tahee wayita bira dhaqe tokko namni kun miidiyaan hin beeyne jedhee akka inni subscribe sirraa kaasu si taasisa. Maali miidiyaan tokko yoo notificationin gubbaa kanaan namatti dhufe nama hin beeyne tokko namni subscribe isaa irraa kaasa nama hin hordofne jechuudha. Nama maamila godhatee hin hordofne. Yoo ati maqaa jijjiiratte maqaan ati jijjiiratte sun akka subscribeonni kee sirraa kaasaniif tokko hiree saaqaa. 2 maqaan ati jijjiiratte kun aga baatii 3titti maqaa duraatiin akka yoo sarchi godhan sii dhufa garuu baatii 3 booda deebiin dhufu. Kostumarri kee yookiin warri ati wajjiin fayyadamaa jirtu warri ati keessummeessaa jirtu warri ati waan adda addaatirratti si jalatti maatii siitaanii si hordofan maqaa kanaan si dhaban gaafa bulanii ka'anii deebi'an si dhabuu malu. Kanaafuu maqaa jijjiiruun dhiibbaa guddaa subscribeoota keetirratti warra siif subscribe si godhee maatii ta'e si hordofurratti dhiibbaa qaba. Akka subscribe illeen sirraa kaafamuuf hiree bal'oo sitti saaqaa jechuudha. 7ffaa long intro jedha. Intro dhedheeraa seensa kanarratti intro dheeraa yoo fayyadamtan rakkoo guddaadha qaba. Fakkeenyaaf introon keessan sakandii 20 sakandii 30 yoo ta'e hanga introon sun taphatee dhumutti wanti isin haasa'uu deemtan sun hin dhufu jechuudha. Intro kana namni sakandii 2 yoo laale akkana duratti harkisa. Namni sakandii 2 laalee intro keessan kana duratti yoo harkise duration time waan jedhamutu jira. Asirratti duration time isaa yoo 10 taate 10 sanirraa waan takka irraa hir'iste jechuudha. Haga duratti harkiste san hir'iste jechuudha. Duration time kun yeroo irraa hir'atu warri YouTubeidhaa maal godha seetan ka duratti abbaan sun intro keessan kana hifatee duratti harkisan warri duration time kana check godhu akka nam miidiyaan sun yookiin wanni ati gadhiifti sun hin jaalataminiititti fudhatan. Namni duratti yoo akkan as harkise waan sanirraa duratti intro kee dheeraa san hifatee introon sun waan nama ifachiisu jecha hifatee gara duraa yoo inni harkise akka inni miidiyaa sanirratti wanni gadhiifame kun isan gammachiisiniititti fudhata. Kanaaf jecha namni 10 yookiin namni 20 wanti nama hifachiisu loogoo dheeraa nama hifachiisu intro dheeraa nama hifachiisu kana duratti yoo harkise wanti ati gadhiifte kun hin jaalatamne jedheeti jara biratti galmaaya. Namni hin jaalanne keessa deemee qabxii ijoo keessaa barbaade. Kanaaf jecha duration time isaa sirraa mura watch hawriin isaa akka sirraa xiqqaatu taasisa. Ammallee akka inni explore ta'ee waan hin jaalataminiif jecha namni hedduu waan duratti harkisuuf jecha hin jaalatamne akka namoota hedduu bira sii ga'u hin ta'u jechuudha. Namoota siif subscribe sii godhan qofa biratti akka isaan bira hin dabarree taasisa. Kanaaf jecha intro yoo fayyadamtan introon akkam yoo dheerate sakandii 10 taruu hin qabu. Sakandii 10, sakandii 7, sakandii 5 yoo ta'e introon keessan baay'ee barbaachisaadha. Keessa'u intro gara jalqabaatirra dhiistaniitiin gara dhumaatirra yoo galfattan humaatu rakkoo hin qabu isinin jedha. Kunillee dogongoroota chaanaala keessan laaffisu irratti gahee guddaa qaban keessaa isa tokko. 8ffaa
adabbiin erga sirratti barraahee guyyaa 90 booda malee aappil hin godhini aappilii hin godhini jedha asirratti qabxiin guddaan ajaa'ibaa takka asirratti jechuudha. namoonni hedduun copyrightiin isinirratti barraayaa mistakein garagaraa YouTubein isinirratti barreessaa fixed adda addaa isinirratti barreessaa yeroo walitti bu'iinsi effect YouTube keessanirratti ta'e guyyoota muraasa isin adaba guyyaa inni isin adabe sun guyyaa 90 malee isinirraa hin ka'u guyyoota kana keessatti YouTubein keessan watch hourin isaa guutamee sa'aatiin 4,000 isinii guutamee subscribein 500 isinii guutee subscribein duraan 1,000 amma 500 subscribein isinii guutee sa'aatilleen isinii yoo guute guyyaan itti adabamtan sun as keessa jira yoo taate guyyaa 90 haga gahutti isinirraan ka'u haga guyyaa 90 gahutti partnal YouTube partnalin jechuudha warri maatii kana isin taasisu warri YouTubeidha kun jechuudha. haga guyyaa 90 kana isin xumurtanitti isin fudhatu hin danda'an haga fedhee sa'aatiin keessan isinii guutu kanaafuu warri adabbiin isinirratti barraa'e spam taatan warri adabbiin akka copyrightidha isinirratti barraa'e guyyaa 90 inni ga'ee haga inni expired isinirraa ta'utti expired haga isaan isinirraa godhanitti deebitanii apply hin godhinaa sa'aatiin keessanillee isinitti kalaa isin harkaa dhaabbataa isiniif laalamu isiniin jedha kabira ammootu wantoota heera haarawaa keessatti isaan baasan asirratti anin galmeessine gara fuulduraati irratti isin hojjetuuf jira mirga bineensotaatiifillee seera baasanii jiran akka duraanii san adurree morma qabanii hudhuun saree qaqqabaa ukkaamsuun akka fedhan godhuun bineensa tumuun farda akka malee godhuun kunniin hunduu amman tana seeran akka ilma namaatitti mirgi isaanii kabajamee jira seerota kanneen illee yeroo biraati irraa haasaa wantoota akkasii illee YouTubeii garagaraati irraa fiddanii yookiin platformii garagaraati irraa fiddanii asirratti maxxansuun dhoorkadha. Konni playlistii fayyadamtan barnoota akka oliititti isinii laadhee kana tokko tokkoon dogongoroota akkanaa kanarraa akka of eeydan abdiidha qaba. barnoonni har'aaf jedhe dogongoroonni gurguddoon 8 YouTube keessan guddisuu dhoorkan akka monetize isiniif hin taaneef danqaa isinitti ta'an wantoota kanniin irraa yoo ofiin eeyne abadan dogongora jaraa jalaan baatan sa'aatii fi subscribe illeen isinirraa kaafama like illeen isinirraa kaafama dogongoroonni akkanaa kun keessa yoo jiraatan keessa'u linkii keessan linkii YouTube keessanii fuutanii channel biraatilleen haadhaytan accounti biraatilleen haadhaytan garuu linkiin keessan linkiin channelii keessanii yoo YouTube namaati irratti maxxanfameetiniin akka achirraan kadhatamu taasifame abadan isiniif hin lakkaa'u isiniin jedha kan har'aa kana fakkaata haga barnoota biraatiin walitti deebinutti kanumaan waan wal qabatu seerota gara biraa seerota dhihinna kana abdeettaantu jira seerota saniin haga walitti deebinutti nagaan naa tura.